Finfinnee, ya Finfinnee, ya Finfinnee, Finfinnee, ya Finfinnee. Madda burqaan cinne kan waaqni nuuf kenne. Ansirraa fagaachuun muntaane Finfinnee. Asirratti sagaleen kee baay'ee bareeda. Garuu irra caalaa immoo magaalaatti yeroo baay'ee namoonni boo'icha yeroo dadhaban bitatu. Nama jechuudha. Utuu yeroo akkasii baasii waamani asuma namoonni boo'icha barbaadan illee baay'ee ba'uu dandeessi. Atumti tun jedhiin durayyuu akkas yeroo namooti boo'icha barbaadanii bu'aafin ture. Sinuma yeroo si bilbilaa ture iyyuu bu'aa dhufteefi. Gaafasuma baree. Daawwattoota keenya illee nagaa gaafachuu daganne irraa qoosaa hin qabne jirraa mee anillee sagalee kun sirbee dadhabee waan hin jiruuf immoo daawwattoota keenya mee nagaa nuun gaafatu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota JMN TV kun sagantaa bakkee magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo imaluudhaan galgala kana gaa isin bashannansiisaa isin waliin turraa isin sammatu mura keenyaatti eessayyuu hin deebinaa nu wajjin turaa isin jennaa qopheessuun isin wajjin kan turtaani boon turaa gaa akkasumas lubee girmaa wajjin ta'uun turraa Finfinnee. Finfinnee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa karaa JMN isiniif darbudha. Akkuma argaa jirtan as dudduuba keenyatti argaa kan jirtan Dubaay yookaan ammoo biyyoota bakkee utuu hin taane handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo keessatti argamnee kan jirru. Kana booda gaa piroosesii goonee gara Kaanaadaa imaluun afeeraa. Piroosesii jalqabeen ture. Bareedina magaalaa kiyyaa deemu. Sayyidu yaada koo jijjiiree tani nala kanan jiru mee jijjiiramoota waggaa dhiyoodhaas jalqaban kana mee boontuun akkamitti ilaalta sayyidurraa jalqabne. Mee utuu san jalqabiin dura utuu gara Piyaasaa yookiin Birbirsa Gooroo kana keessa imallee daawwattoota keenya wajjiniinis haasaa adeemne natti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii qophii addaa jedhu daawwachaa kan jirtani. Birbirsa Gooroo magaalaa Finfinnee sin daawwachiisaadha kan nuti sin waliin turru eessayyuu hin deemina turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Disababa, Tatiga, Arakilo, Disababa, Arakilo, Disababa, Arakilo. Bole ya bole, bole ya bole, bole ya bole, bole ya bole. Yawarra shagar, shagar, yawarra bole, yawarra bole, yawarra bole, dikoda wanu. Egaa bareedina magaalaa Finfinnee galgala waarii kanaan egaa daawwattoota keenya daawwachiisaa ofii keenyaallee daawwachaadha yeroo gaarii kan nuti qabaachaa jirru mee booniin jijjiiramoota waggaa dhiyoodhaas dhufan kana akkamitti ilaalta? Egaa gaafa dhugaama dubbachuuf egaa kanaan dura waggoottan lamaan dura bakki kun bakka ciincaadha bira darbuuf illee fooliin taane qaba. Amma yeroo akkasitti uummati walitti yaa'ee akkasitti bashannanee maatiidhaan hiriyaasaati wajjiniin akkasitti gaafa isaan bashannanan gaafa argitu ajaa'iba dhugaasti tola hedduu. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Duratti jedhanii dhageenya gaa abbaan biyyaa Oromoodha jedhama. Waggoota arfan shananiin kana dura saba biraadha biyya kana bulchaa kan ture. Akkuma kana abbaan biyya isaatti deebi'ee biyya isaa bulchuu gaafa jalqabu biyya isaa bareeffachuu jalqabee jechuudha. Ana akka kootti ilaalcha akkasitti namana magaalaan Finfinnee illee haala kanaan bareedduu bifa nama hawwattu taateetudha kan isheen jirtu. Egaa biyyi abbaa faana bareeddii jedhamamti irree. Dhugaa dubbatte egaa akkuma ilaalaa jirtu yeroo uummati saayitiin kun galgaladha. Mee gaafi si gaafadha gaamee asirratti yeroo mee maala asirratti jettameetu kana gaafa laaltuu daawwachaa turre egaa waliin deddeemne chiipsii bitachifannee illee baay'ee jooraa turre chiipsiin arganne malee. Sinayyuu qorrii qofaa si qabsiisee ture jira natti fakkaata. Naqachaa raawutaaloonis. Maaltu asirratu kan jedhu irratti magaalaa keessattuu naannoo Birbirsa Gooroo kana hedduudha jaalladhee kanan jiru. Akkuma kana bakkeewwan garaagaraa bakka balfa qosii bakka wantoota garaagaraatti gatan bakkee bira darbuun isaallee akkuma taalloon si qabee taalloon nama qabsiisu kana akkuma kana jijjiiramni utuu bakkeewwan biraattis naannoowwan biraattis utuu jijjiiramni dhufee yaada jedhuun qaba.
walumaa gala naannoo kana hedduu jaalladheera. Mee dhuguma jette gaa jijjiirama yeroo akkasitti namni walitti babaayatee jiru kana keessatti utuu ammas naannoo birbirsa Gooroo kana dabalatee kiiloo 4 jira kiiloo 6 jira naannoo garagaraatti wanta akkas akkasii kan utuu ijaarame ummati baay'inni ummataas xinnoosee qaqannasaa deema xixiqqaachaa deema jechuudha. Innis sodaachuu qaba. Kanaafis immoo kan sirreessuudhaaf immoo qaama dhuunfaa yookaan qaama mootummaa tokko qofatu hin taane dargaggoonni keenyallee uummanni keenyallee waliin ba'ee biyya isaa Oromiyaa egaa yeroo biyya jirrutti yeroo barannu handhuurri Oromiyaa Finfinneedha jechaa turre miti Finfinnee maal akka taate tun beekini handhuurri Oromiyaa Finfinneedha jechaa turre dhugumatti immoo handhuurri Oromiyaa Finfinnee ergi taate qaamni kamuu sabni Oromoo ta'e kamuu biyya isaa Oromiyaa kana bareechachuu qaba nullee bareechannu dhaamsa jedhuun qaba. Mee lubee gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffii natti baay'isaa jirta. Baay'isaa jiru. Chiipsii kanneen walitti deebi. Chiipsii kanneen walitti deebina ammallee tuttiin keessan waliin haa ta'u. Boontuun egaa akka gaazexeessituu gaaffii si gaafadhu malee naan jette. Egaa qorra kana damdamachuuf immoo chiipsiin barbaachisaadha. Ani yoom nyaanna wanta jedhu yaadaara waan inni. Mee gaaffii keetti fufikaa chiipsii keenyas maaliif fudura nyaannee kaane utaasofne gaarii miniiras lafa siddide waan ta'eef. Akkamuma jaallattaati waan akkasii. Mee si gaafadhame. Mee na gaafadha. Ammatu nama as dhuftee wajjin bashannanu nama barbaaddu eenyudha? As dhufee namni nan waliin bashannanuu barbaadu hin qabuuf malee tun qabaadhee abbaa manaa koo. Maaf akkam ga'u goota qoy. Tun qabaadhee abbaa manaa koo faana as dhufee tun bashannanee natti tola. Ijoollee koo faana tun bashannanee natti tola. Garuu hin qabu. Maaf hin qabdu garuu. Kaayyoo qabdaa jechuudha yeroo baay'ee kaayyoo qabda. Maali yaada beektaa yeroo tokko yeroo jijjiiramootaan amma argaa jiru kana gaafa ilaalu maaltu gara sammuu keetii dhufee jettee yoo na gaafatte maalidha beektaa wanti. Ani fatillee yeroo tokkodha kan yuunivarsiitii seennee baachii tokkodha Finfinnee yuunivarsiitiidha kanatti baratte obboleettiin koo na fuuldura barattee xumurte maaltu gara sammuu ishee keessa jira seete saboonni biraa sanyiin keessanii sanyii mootii ta'een beeku aangoo qabateen beeku jedhamanii yeroo itti qeeqaman ture yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Tarii wanta akkasii mudatee jira ta'uu danda'a. Ergi nu dhufnee yuunivarsiitii galle ammoo isin akka feetanitti bashannanaa abbaan biyyaa isinii sanyiin keessan aangoo irra jiraa jedhanii yeroo itti gad aantummaa ofii isaanii deebisanii agarsiisanii yeroon itti argee ture dhugaa dubbachuudhaa fi wantoonni kuni haalota biraan beeku garuu Oromoon aangoo irra turuunsaa aangoo irra jiraachuunsaa anaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Na yaadadha satammaa isaa turte irratti yeroo yuunivarsiitii barannu mucaanii naannoo biraa tokkoon jirti turte dormi keenya. Achi waa'ee gootummaa Oromoo haasofna turre teenye. Oromoon kan inni qawwee baqatee sodaannee fi hin beeku. Akka qawwee nama ajjeesu amma kanatti maa inni waan inni ta'eefitu hin beeku jette. Yeroo sana amma kana afaan amma kana dubbadhee illee amansiisuu hin danda'u. Keessa kootti aariyaa fedheettaa utuun amman talatittii fa'aa argadhee abbaa biyyummaa qawwee fuuldura dura dhaabbachuun maal akka inni agarsiisu. Maal akka inni godhu bu'aa isaatu nutti agarsiise baay'ee manatti tola ture. Sirriidha sanyii xiqqoo wayiitti nu madaalu hojiiwwanuma ajaa'ibaa kana hojjennee agarsiisuu nu jechuudha. Anaaf gammachuu guddaadha akka godhu. Gaafa bara kana immoo bara Oromoon itti tokko ta'edha yoo mateessee ilaalte iyyuu waa maqaaleensa jireenyaa waan garaagaraatu Oromoo gargar facaase malee Oromoon tokko ta'edha jechuu dandeessa yeroo waan akkasii argitu immoo dhugaa dubbachuudhaa fi sabni biraa akkasitti nuti ati Wallaggadha isheen Shawaadha isheen akkas isheen Harargeedha jedhee nu beeku beektamte sabni biraa kan inni itti nu beeku isaan Oromoodha jedhee nu beeka nuti immoo asitti wal qooduu isaan
gandaan yerootti wal qoodnu in mul'ata. Kanaafuu akka Oromoo nuun jedhu taanee argamuu qabna. Kana jechuun akka Oromoo jedhee waan nu beekuu fi Oromoo mataanee argamuu qabna. Qabna malee Shawaa Wallaggaa jettanii warri wal qooddanii gamanumaanii dhaabuu qabdu. Nuti Oromoodha. Warra dhiiga tokko, warra afaan tokko. Kunillee dhaamsa keenya galgala kanaati. Qphii keenya dhukaame qorrisi si tuqxee jirtu natti fakkaata. As keessa kakaachaa jira. Taa'ee gaafa laalu garuu yaadde isaadhaa fi deemaan waan waraabaa natti fakkaachaa jiru. Yaadi isaanii as jira. Yaadi isaanii gara kana jira. Keessumaa immoo nama ta'e tokko beektaa. Homaan miti hin darbamu wanta dabarre hin jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya chiipsii nyaachaa guyyaa irraa gaasinii wajjiniin bashannanaa jirra. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Egaa isin akka saspeensi taataniif nyaachaa jiratu hin taane qorri magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee kun egaa baay'ee macimaa isitti immoo waan ho'aa kanatti nyaachuu waan ho'aa kana itti dhuguutu furmaatadha jennee dirqamadha. Jiraate illee as taa'ee gaarii ture erga hin jiraanneef immoo wanta ho'aanii nama barbaachisa. Baay'ee barbaachisaadha. Ammallee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Finfinnee jedhu ammallee itti fufeetu jira. Itti fufeetudha kan inni jiru turtiin keessan waliin haa ta'uun dhaamsa. Chiipsii nyaannee walitti deebina. Warra jaalalaa yaa warra boolee warra buufataa warra bareedu warra boolee warra baagadaa warra Afrikaa yaa warra boolee yaa warra boolee yaa warra boolee warra boolee warra boolee yaa warra boolee bikoota kan nu mooree warra boolee bikoota kan nu mooree warra boolee bikoota kan nu mooree warra boolee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya qophii addaa as magaalaa Finfinnee keessatti egaa isin daawwachiisaa turre kan egaa ammaatti daawwachaa turtan egaa kana fakkaata ture yeroo gaarii nu waliin qabattanii ulfaadhaa isiniin jechaa deebinee qophii kan birootiin egaa wal agaruutti nama torbanii nu haa taasisu kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaatii akkasumallee Boontuu Raagaa gama gummaa kaameeraan ammoo Daawwit Tashoomee fi Yaadasaa Yoonaas nu waliinidha kan isaan turani deebinee qophii kan birootiin egaa wal agaruutti nama torbanii nu haa taasisu Torbeen torbee gaarii isiniif haa ta'u. nagaan tura.